بدو في ما شاء الله. لا لا بيشون محمد المسيب اللي سكا والله محمد يوم بيكون دلقي محمد المسيب اللي سكا سنجري بدأ محمد المسيب اللي سكا أشوان كان شفتان إيه ترى كذا كتما كسفر زاتي دي مچوان طلبا باسمله واتو كودين كمنه أشوان سباسا أشوان لكي سكالچه بلي كيناتي درهم كمشن نراك كنا كم تربى كم جاء تما جريكا كذا كم ينقدا أشوان لكي نلتاي ميل كنيجي ولا طلبا لا يمدين غالي غالي بيجاتو سيدي يوم طلبا لا بدي يوران دا مجولة بادي ياري وتوتي بدي وعليكم السلام طلبا لا بدون كي ولا بي لو طلبا لا بدي سعودي جيل نمان كابو برمو بي والله غيرك يا بدو ديس مو أن النبي عارف تبود ولين بنا إنك كسبتو كيما جرب بونا فبك بونا بلوتو كواو سي والله سيريلا ما تجرا لال سيريلا ما تجرا كيما كما كما تيونيت ما جا والله لما لو أنت تكنجرو كوت لا بوناكو بادياتيو بدي جولين دو باراكون كوبو اسمه روما يو بدوني نمني لا يو ما واركون كنا متوكو ستي مومي والله جوجي هذا دوكسنا اللي أم olbaas hodhaaf deemaa dhaggeeffadha deengadalle dubbadhee jira rakkoo Saudi Arabiyaa keessa jiru siingaa'uudhaaf rakkoon tanteetillee rakkoote nyaa akka kaleessa san nama hawaasa sagalee taatu kaleessa kabaja kaleessa ati hawaasa qabdu hedduun hawaasa biraan arganne keessattuu ijoollee Saudi Arabiyaa tan waliin dhamaatiin turte gaafa arrabaa namni tokko asirratti bobba'u ijoollee biyya kanaati dhugaa akka dubbannu taati. Kaleessa kana tan biraa qabda kaleessa waamee kan wajjin taatu turte ijoollee hedduu mubaarakitti dhaqeen himi jedhan dhufee sitti himu. Sagaleen kiyya jiraame. Jira bona. Dhufee sitti himuun wanti dhufee sitti himuun dorge gaafa mana hidhaa keessa namni feemasa ta'ee feestaala gurraacha uffateen wajjin gabba'ee ijoollee biyya Saudi Arabiyaa tanaaf namni boo'e. Wallahi namni jalqaba mubaarak nama mana hidhaa keessa taa'ee biyya baqaasan keessa taa'aa jira keenya leenca ijoollee mana hidhaa keessa kenne eenyu gartanii beekan namni tokko soo abaaboon kennineef seenaan nama yaadata. Inni illee dubbatu baatu nuti akkanas beedhaan jirru gaaris dalagu hamaa dalagu hamaallee dalagde hammeenya kee akkasitti dubbanna. Namni ijoollee mana hidhaati gartee waan ta'uu dhabee waan kennuu dhabee yoo wayinillee nyaattan jedheeti leenca fuudhee kenneef kan namni garana barbaree dibatee zayitii dibatee ijji isaatti diimatte namni fuudhee kennee mubaarak musammaatti. Tokko jira. Lammaffaa irratti immoo rakkoon nu mudate amma biyya kana keessatti. Rakkoon akka itti nu mudate. Rakkoon amma deeme baatii shan qaqqabuudhaaf deema. Muciyyoo takkaa mucaa tokko wal jaalatti. Ijoolleen wal jaalatte tun amata tokko jiranii waliin jiraatan. Waliin jiraatan jechuun walitti haasayaatiin turan. Wal labanii yennaan fidanii walitti araarsan. Mucaan tokko jidduu seenee mucattii takka wajjin itti walitti araarsan. Erga walitti araarsan mucaan baadiyyaa dalaga. Ammallee maarree kaleessa akkana wal dhabne na bira koottu jedhee nana morfi yeroollee hamaadha. Yoo si bira dhufe garteetiin waan amma dalagadhu tanas nu harkaa bitanna. Dalagaa tanarratti illee deebi'uu hin danda'u. Na bira koottu jedhee muciyyoodhaan. Walii galanii haayaa waliin jira. Muciyyoon feema sana isinillee beektan gurratti siin caala'u. Amma gaafa muciyyoo riyaadirraa kaatee birrii 650 jedhanii dhiiroo 650 oomisha wara qabattee mucaa bira dhayte. Mucaan gaafa siin bira dhaytu mannis ni jira wanti guutuun ni jira koottu jedheen. Gaafa dhaytu dubbiin osoo akkas hin taane muciyyoon temera keessa buuti. Temera keessatti yoo buute muciyyoo mucaa tokko qofa osoo hin taane mucaa waliin saayibni mucaa nama 2 nama 3 muciyyoon biratti dib. Guyyaa 3 oolanii muciyyoo isii dibattee kuulii dibattee rifeensa filattee waan funyaanii dibatan san guutuu dibattee qabjechaa dhuftu muciyyoo daaraa keessa gangalchaa oolanii daaraa keessa gangalchaa bulaniiti mucaan illikii bakka goraanatti fakkaateeti. Muciyyoo gaafa kan guyyaa 3ffaa bakka dalagaatitti deebisan. Tokko jira. Amma walumaa galatti intaloon ulfooyte. Intaloon mana arabaatitu ulfooyte qoricha kaan dhugi dide wanti jedhan. Kaan dhugi kaan god didame wanti jedhan.
dhageeffadha. Amma ijoollee kanatti dawwalti maa bookuno malee nama sadiin akkasin ka ibalullee keessaa qabaa hin beekwan ka isaati malee kiyyaa miti. An boodarra dhagee kiyyaa miti ka awwalaati. Ani walakkaa jira ka duraati malee kiyyaa miti. Dubbii nama mataan warka hollooyte intaloon ulfooyte waan taatu wallaalte kana biraan intalli biyyarraa abbaa manaa qabdi. Dhageeffadha. Intaloon biyyarraa abbaa manaa qabdi mataan nu cabe boona dubbii kana nu laale han dhagee ijoollee gaafadhe abboo wanta kana sin dalage nutu dalage ofii deemtee nu dhuftee nuti waa itti dhayne ofii nuu fidde abboo ati obboleessa keenya intala durbaata akkamaa akkana goota intalli tun gartee jaalallee kiyyattee si bira dhufte maa waan akkanaa kana goota lakki abboo annas betii yaafsataadhe ijoollee walollaa dalayna waan kana dhageettee taane nan beeku si bira yaafattee natti dhuftee annas waan kanaaf jecha ofin ajjeesu jedheeti irraa ka'ee baqaddeeni. Na sodaachifte ijoolleen jedhe ijoollee muciyyoo ijoollee gaafanne abboo muciyyoon beekaa nuu kennitee mi kunoo nafaa shurrubbaa naa shurrubde mataa naa dho'ette jala kan argan ijoolleen sun lamaan tokko gammaan arganne garuu tokko foolorsiin isaa kuma shan qaba. Natti galchi warra kanaa natti galchi. Laala ga'e dhageeffadde galchuun. Muciyyoon amma garaa ilmoo garaa qabdi ilmoo abbaan irraa dhabame di'eenniidha yookaan dhiira qorachiisuuf isiin woroqaan qabdu jarri woroqaan qabdu ijoolleen bilooggoota ilmoon kiyyaa miteette qaalittiin asirra rakkatte bakka hin qabdu nama hin qabdu akkam taati dubbiin tun mataan nu nyaattame eessa geessina mubaarakun samma eessa geessiname wallahi boona lakkiin boona ufajjeesaa furmaata naa gootanii osoo ilmoon ol deemee baatii 8-9 hin qaqqabne gaddafee of galaafadhaa jetti of galaafattu wallahi boona adiifanaa godhi dubartiin jaalladha hin beektaa mataarra jirti natti hin galu sababni isaa namni tokko yeroo waa jaallatu ilaallatee maa jaallatan jedhu ilmi namaa waluma jaallachuu uumame. Ilmi namaa yeroo dubartii uumu gara kanaan immoo dhiira uumeera. Yeroo samii uumu lafa uume. Lafa uume. Yeroo nama uumu bineensa uume. Yeroo bokkaa uumu ibidda uume. Bishaan uume ibidda uume. Wal bira uume. Rakkoon qabu. Garuu akkamitti dhiira 3-4 gidduu deemtee ganaa rabbii isii saphise amma isii saphisuu hin jira jechuudha. Dhiira 3-4 gidduu deemtee waa dhiiran taane ni kaayatti lama 3 fuutu os lama taate. Maal jechuudha? Lakkiboo wallahi natti fidu. Ayyee kana godhi mube ani waan kana jalqaba ballee takkaa aga walitti dabalamne keessa si rakkisee hin beeku. Nama gargaari jedhee abbaan fedhe onatti mi'oo barbaade keessaan gargaara. Oo barbaade ammoo gaafa dheera malee takkaa nama sitti fidee beeka. Takkaa fayyaan si rakkisee jiraan si rakkisee beeka hin beeku. Nan beekaan. Haga namni nama rakkisu beeka. Ati saahiba kee kan yeroo dheeraati waan barbaade godha soo jedhe akkati gootu abdii sirraa qaba. Akka garteetiin himnaan bakka qabdullee nan beeka. Garuu si rakkisee hin beeku. Ammallee si hin rakkisu sagantaa qabeetiin jira. Galgala irratti dhuftee manuma kiyya keessatti jettee waan kanallee dubbachuullee baattu jaan agarta gurraan dhageessa. Dhageeffadhu. Isiillee nan fida galgala. Boonaan booda osoo itti himattu ajjeese osoo boonatti himattu du'ee akkanaan hin jenne haa dhuftu. Feemasa Oromoon beektu asirratti dhageeffadha. Feemasa Oromoon beektu hadda gartee jirutu harkaa badee gargaltu wallaalteefi maleeni gargara isiillee isinii fida ijoolleellee isinii fida achirra dhaabbattee ijoolleen rakkoo takka hin qabnu bakka barbaadde nu waami ofii nuu kennite ofii nuu fidde temera keessatti sanuu mana osoo hin taane temera keessatti nuu fiddee guyyaa 3 bakka dalagaa teennaatti ittiin deemasiin jennaan mushawwara sii waamne ofii kaffalattee dhufte ofii kaffalattee deemtetti ijoolleen rakkoo takka hin qabne isiin ammoo na sobanii na waamanii akkana na godhanii Oromoon furmaata na haa gootu jette walumaa galattu galgala na biratti argame isiillee ni agarta haa himattu garaan isiillee afuufamee akkana ga'e viidiyoodhaan as baatee uummataa dura teettee kan kijiba hin qabne kan firaankii hin qabne kan nama sossobuu hin qabne ija keessan duratti as baatee arguudhaaf teessanii galgala hundi keessanuu mana kootetti koottaa mubiyatillee galgala hin hafin aduu keessaan sii barreessaa yeroo gastii seenu warri firaankii jettanu dhuftanii jaallaltanii jechuudha. Nama viidiyoodhaan bahu wanta akka viidiyoo malee nama hin baasu. Mana kee keessa gaafa namni nama himatu hattuu himatuu fi kagartee waallee namarraa fuudhuuf ka fuudhullee ka jiru yoo taate viidiyoo baasa. Kan jirra yoo taate ragaa wajjin dhiyeessa jechuudha. Akkasii hundi keessanuu fooloo godhaadhaa galgala mana kootetti koottaa raajii dhageettanii. Asuma jirti biyyoota akka keessa waliin jira ijoolleen baadiyyaa kana keessatti garuu waan nama ajaa'ibu ijoolleen kutaa 3 nu garagara mucaan tokko Baalee tokko Arsii tokko Harargeedha horatti siin calawu akkasii inshallah galgala itti qophaa'ee mubee ajandaa gaariidha.
Saya kerja tegal-gala, saya sebab nusa ya kedua itu saat tamani nusa. Akan saudara biar itu saat itu takkawi koromnya olak karet, takkawi olak kati itu kopa ya gal-gala insyaallah orang biar deh agenda baru deh cuma. Agenda ni ayah. Ajaib ha, garu bona. Waktu positif bona ko. Bodesa. Lidu na ko garu. Garu Daka, lagi fanero kan ni si dama ni. Orang kana mal go cukabda. Orang kana ko mal go demu ko malibi. Kum sagale al cukabdu no mar rabarat da hote mane bona. Garu wat suwan to bote nambeka. Yo irra dubatti suwan rabarat tu chuta mane. Obboleessa waa gargaarsaati miti barana mamarraa beekasi na dubbannaa wanta fidaa jiruuf tokkoffaa warri baadiyyaa keessatti deemee akka barbaaduuf godhu irraa waa baratu malee gargaarsa gargaartu hin jiru. Isiin dhufuu baatu dirqii qabeessii bira ta'an amma. Deemsi kee naa ta'a yoo si. Iddoon isiin bira jira. Iddoon isiin bira jira. Churii suran ta'u gadi deebi. Amma naasoo naagaleera deemsi kee. Bareeda yoo si nu fuudhiif ta'eyyuu ijoollee waan raabalatti waan bareedaa kaaftee obboleetti dhageessee akkasi. Atun tu lagi sedih. Inna baate dhaggeeffatu si tarima waa. Xalabaadhaa bahuu isin gorsu. Yeroo xalabaadhaa baatan dhaggeeffatu. Yeroo xalabaadhaa baate kalli walii taata. Nama seeraan ala biyya sana keessa jiraatu taata. Yoo duute du'aa kee galchuu hin dandeenyu. Yoo rakkoo si qabe dhattee poolisiitti himachuu hin dandeessu. Yoo madaamii si ajjeeftee mana sitti shufte waa tokko si gochuu hin dandeenyu. Warri kalli walii mirga qaban. Yoo sii ta'e yoo dandeesse taa'ii hojjetadhu hoggaanan bankee safarii fixeeti biyya gali yoo siin ta'u ta'e immoo yoo siin ta'u ta'e immoo gali ana Dubaay si fidaa kunoo waadaan si galaa ana Dubaay si fidaa ufte xalabaa galta ajessee sii ta'a kana siin ta'u karaa si baasutti beeka an dubartiidhaan takkaa guyyaa tokko badin jenne en gadda mana maki kessa taa'e iyyuu malee amucaalaan badin jenne kuuftuu sanaan wallaahi badin jenne ilma namaa tokko dalagaa miti bara amma dalagaa jira uumaa namatti hin fakkaatu beektamu bee qaalitti nan bira jiru kun jaartiidha baay'ee intiniidha namataanis baay'ee intinii miti waggaa tokko bira ga'eera akkasiin jedhe sis fakkaattota kee ajjala jiranuuf si qofaaf naasoo feetan fudhattu feetaniif annama mana talabaatii badin gargaaru kana booda nama mana talabaatii badin gargaaru yeroo akkana dhaggeeffadhu yeroo akkana jedhu isin maaliif baddu dur waa lama sadii isinii ka'a wanni lama sadii isinii kaa'u sana dhiiseen waa tokkitti isinii kaa'an dur shamarran yeroo mana talabaatii baddu gariin jedheen bakka sadiitti isin qoodera gariini maatiin si hiyyeessa gaafa biyyarraa baatu maatiin waatu gurguree liqeeffatee biyyaa isin baasee jennaan biyya namaa keessa deemtanii yoon biyyatti gale kaleessa maatiin liqeeffatee biyyaa na baase maal jedheen maatiitti gala lakki asii badeen hojjedhee jijjiiramee gaafan yaani wareegama jechuudha yoon du'e du'a yoon jiraadhe jiraadha jettanii seeraan ala taatanii jiraattu biyya namaa keessa mirga of dhawwitanii maatiidhaa jettanii wanni kun dhaabachuu qaba naa ta'uu dide kottaa akka ta'etti na argattaati mubaarak xalabaa nageessitaa Dubaayii okii biyya tokko biyya kanaan dhaquu barbaada xalabaa na ergitaa annan galaafanii xalabaa dhaabaduun barbaadu jedhaan itti maa hin ta'u hin badina waan isin balleessu kun hunda keessan duruyyummaa baddu isiniin jedhaan jiru shamarran duruyyummaa baddi hin jenne isiin tokko immoo utuma hojiin isiidhaa ta'ee jiru madaamiin isiidhaa taatee jirtu ijoollee dadhabdi ijoollee rukutaa ijoollee azzaba yeroo si asii sirreeffattee gara biraa sirreessuudhaatti ijoollee bishaan lafatti naqaa ijoollee madaamii tokko tokkoon faandaa faandoo sayaas nuti qabadhu abdoo kaptura nuti kaptura dubbachuu dandeessu sinii galee achirraa baatanii hojjettutu madaamii sinii taatu jireenyi mana keessaa rukuttaan wanta tokko sinii ta'uu dinnaan baatu biyyatti galuudha jettanii isii sadaffaan immoo utuma hojiin siidhaa ta'u utuma madaamiin siidhaa taatu
ilmoo koo jettee bashannansiiftee amantee baasuu kitti ergitee akka barbaaddeetu kana keessa bittillaate utuun ba'e jettee kan utumaa jaana wal argitee hin beekne almasi shub godha yookiin Bangaalii fuudhee ba'a yookiin Suudaanii yookiin Paakistaanii fudhatee ba'e shaa godha. Isin shishaa barte isin maatiin biyyatti abaaree isanii maatiin mandarri fayyaan abaaree qabaleen fayyaan abaaree yaa rabbi yookiin riskii biyya kanaa buqqisi yookiin ajjeesii du'aa kadhanna rabbi achi baase isin ammas kunoo miila diriirfattee shishaa xuuxuu jirti ammas miila ishiidha fi maqaa keessan hin nyaatte miila ol qabdee maal qaama si agarsiiftee viidiyoon si olii gaddeemaa ture hundi jara kanaati. Jara akkuma abaaramanii biyya maalitti nama abaaramee biyyaa ba'e fala kaa'uun hin danda'amu natti sin finaasin. Garuu ijoollee miskiinni maatiin keessa rakkoodha rakkattuudha. Haati keenya abbaan keenya harka qalleessiidha. Yoo biyya gallee namoonni hin argannu biyya tokkotti hin qabnu bakka baanee dalagachuu caalaa keenya jettanii ji'a 3-4 hojjedhaati yoo ta'uu dide gara biyyaatti galaa isin baafna. Kanii galee paaspoortii keessan gattanii boorra paaspoortii keessanii galaati biyya alaatti hin baafnu malee mana xalabaatii baluu isin dhoowween jira shamarran. Gadda quuftuu gaafa siin baatu wallaahi bira taa'uu hin qabu ture. Isuma dhuguma. Dogoggorran shamarran irratti dogoggore jira yoo jedhame quuftuun hin gad maaliif? Quuftuun mana arabaasan isaadha nama keenya harkatti rakkatte. Nama keenya keessatti mataa dhabdee of ajjeesuudhaaf hin joolatte. Akkasii machaa'oo caalteena. Amma fakkeenyaa mudattiin tokko